waan federaalarra jiru kana ilaaluu duwwaadhaan waan naannoon keenyarra jiru kana immoo in harcaafne yoo taane diignee deemne yoo taane deemne kufaatiidha. Nama tokko mitiiti namni 20-30 iddoo murteessaa ta'an federaala kanarratti barcuma yoo qaban gaaffiin uummata Oromoo gaaffiin saba Oromoo deebi'ee jechuu miti. Waan ta'eef gama lamaaniin iyyuu ilaalle tokko rakkoon naannoon keenyaa fi uummanni keenya qabu of dandeenye guutummaa tuttuqaa tokko malee naannoon Oromiyaa mootummaan naannoo Oromiyaa of danda'e bulchuu danda'uun injifannoo guddaa tokko jennee yaadne. Tuttuqaa tokko malee harka galfannaa nama kamiiyyuun alatti dhiibbaa qaama kamiin iyyuu alatti of danda'anii karaa ofii fi karaa ofiitiin karaa nuu maluutiin deemuu danda'uun carraa kana argachuun bilisummaa guutuu kana argachuun danda'uun akka mootummaa naannoo Oromiyaatti ariitiidhaan gaaffii uummata keenyaa yeroo gabaabaa keessatti deebisuudhaaf carraa nuu laata jennee amanna. Dura Oromiyaa irratti haa xiyyeeffannuudha yaadi keenya. Maddi aangoo keenya Oromiyaadhaa fi saba Oromoodha. Fuula durattis hojiin nuyi federaala dhaqnee hojjennu nama dhuunfaadhaan wanti hojjetamu hin jiru. Hamma sabni kun beekamtii hin laanneefitti borus hin utubnetti namni 10 isaa ta'u 20 isaa ta'u namni 2 ol deemuudhaan bu'a qabeessa ta'uu hin danda'u. Kana immoo kan fiduu dandeenyu inni guddaan mana keenya keessatti waan barbaannu sana hojjechuu dandeenyudha. Anuu laata jennee amanna. Dura Oromiyaa irratti haa xiyyeeffannuudha yaadi keenya. Maddi aangoo keenya Oromiyaadhaa fi saba Oromoodha. Fuula durattis hojiin nuyi federaala dhaqnee hojjennu nama dhuunfaadhaan wanti hojjetamu hin jiru. Hamma sabni kun beekamtii hin laanneefitti borus hin utubnetti namni 10 isaa ta'u 20 isaa ta'u namni 2 ol deemuudhaan bu'a qabeessa ta'uu hin danda'u. Kana immoo kan fiduu dandeenyu inni guddaan mana keenya keessatti waan barbaannu sana hojjechuu dandeenyudha.